Ashamaa jirra jirtu ashamaa jirra jirtu hordoftoonni miidiyaa kennaa kan biyya alaatii fi biyya keessaa karaa fuula miidiyaa kennaa kanaatiin hordoftanii galatomaa har'allee dhufnee jirra. Gaafiin keenya kan kaleessaa osoo dhumatiin addaan baanee turre sababa teknikaatii jecha amma mootu hanga dhumaatti isin xumuruudhaaf gaafiiwwan qopheeffadhee dhufe bakka itti dhaabne waa'ee shanee yookiin aba Oromoo ajjeesnee kaan immoo hidhiinee jettanii ajjeestan hiitan mana tokko keessaa ilmoo tokko yoo ajjeestan mana san tasgabbeessitee warra sun tasgabbiidhaan garaa nu fayyeetiin wajjin biyya kana ijaarrattanii ni yaaddu akkaataa hoggana keessanii keessatti jechuudha. Tole nuti calma jennee yoo namallee ajjeesuu baanne kallattiidhaanii warroota qabsoo keenyatti faallaa deemu warroota nu qaanyechuuf deemu akkasuma immoo warroota mootummaa kana fonqolchuuf deemu yoo argine har'allee borullee dhabama goona. Hanga ajajni nutti kennametti maaliif mootummaan kun kan Oromootu bulchaa jira waan ta'eef sababbiin isaan faallaa mootummaa kanatti deemaniif maaliin maaf ajaja keenya fudhachuu didan yoo ajaja keenya fudhatan akka nuti jennutti yoo nurraa fudhatanii nu waliin tarkaanfatan nuti har'allee borullee ajajaa dhaabuuf qophiidha. Okay. Ajajaa dhaabuuf qophiidha. Ajaja mootummaan tokko biyya tokko keessa bulchuudhaaf yoo waan uummanni fo'atu fidee irra kaa'ee hawaasni fudhatee dirqama jala deemaa kun jaalatee itti makamaa kun immoo osoo jaalatee itti makamaa jechuudha. Hawaasni gisee hundegguu irracha gabbahu yeroo hiriira baay'attanii gabbeetti isaan hiriira isinii bahaa jiran hawaasni jechuudha. Hawaasni Itoophiyaa gaafa mootu qophii yookiin ayyaanni wayii jiru san keessatti maaf isin mormatan dubbiin tun akka fakkaatu guyyaa kaan dirqamaan baastanii guyyaa fedhinnaa ofii ayyaana ofii ayyaaneffachuuf baan mootu kan isin balaaleffatanii maal fakkaata dubbiin kun? Tole hiriira fedhuma isaaniitiin bahanii fedhuma isaaniitiin mootummaan kun kan keenya mootummaa kana waliin jirra jedhanii kan isaan dirqisiisu hin jiru dirqama ittiin kennamne fedhii isaaniitiin bahan fedhii san keessatti garuu mooyyuu gizee akkuma isin jettan irreecha irratti arginee jirra gaafa sanillee nuti mootummaa keenya waliin jirra juntaa hin beeknu jechuudhaan dhaadhannoo isaanii dhageeffachiisatu oolanii. Gaafa sanillee sirrumatti mootummaa kanaaf sagalee ta'anii toggalanii juntan nu bulchuu juntan biyya keenya seenu jechuun balaaleffachaa oolanii uummanni kun sabni kun mootummaa kana waliin jira. Gaafa isin dongorsanatti fakkaate garuu akka miidiyaa irratti illee hordofaa ooletti balaaleffachaa tumaan turan hawaasni mootummaa kana egaa jettanii haa ta'ume. Haalli isinitti deemaa jirtan kuni hawaasni baay'ee isinirraa jibbaa jira karaa karaa sirreeffattanii fi yookiin immoo waan uummanni jedhu anammaa tana gaafii kan ofirraa kaasisuun ta'in koomentii keessan irratti yogguu hunda isinii barraahu dubbifattanii ol dubbisii waan ta'aniif isin dubbisetti amma isin gaafachuuf hin jira. Inni lammataa mootu hawaasni keenya yeroo baay'ee wantoota addaatiin isin deeggaruu jira sababa raayyaa biyya eegu kanaaf jechuudha. Sangaa hoolaa re'ee akkasumaan galkuun hafuutti waa tokko nafne manni keenya isin gargaaru jira. Garuu uummata keenya gabbahee gammachuudhaan isiniif kennu hin argine kan walitti qabamee finfinnee dhufuun agarree wanti kun horiin kun horii kana bakka bobbaa gadi yaa'eerraa kaabee warroonni wanti hojjettoonni mootummaa kun guuranii isiniif fidammoo dirqama tolumaa uummanni kun fuudhee isinitti kenna. Tole galatoomii carraa kana naa kennite ani garuu baay'ee biizidha baay'ee sa'aatii waliin taa'eetiin hin jira. Uummanni kun fedhummaa isaaniitiin kan mootummaa kanaa fi hanga finfinneetitti kan qabatanii dhufanii nuti nama hin dirqisiifnu nuti hattullee miti hinannu hattuu dhabamsiisuuf garuu akkuma argaa jirtanii halkanii fi guyyaa jabaannee hojjechaa jirra. Akkasuma immoo gaafa irreechatillee isiniin dhageenye ta'aa jettaniif ani achan oolee hawaasa wajjin oolee hawaasni gorsa tokko naa kennanii yaada tokko naa kennanii jabaadhaa isin wajjin jirra isin duuka jirra jechuudhaani jajjabina naaf kennanii akkasuma karaa sirriirra jirtan nuun jedhanii paartii keenya kanallee deeggaranii paartii keenya kanallee jaalatanii akkasitti jedhan garuu immoo ergamtuun takka kan juntarraa ergamtee dhufte takka
arraba badaa badaa darbachaa turanii isa sun nun ilaallatu nutti hin qabatu maal dalagaa keenyaa miti waan hawaasni nurraa jaalatuu fi waan hawaasa gammachiisu hojjechaa jirra waan ta'eef waan fedhan jedhanii yoo nu arrabsan nun ilaallatu. Okay. Gaafa bareedina deebistanii galatoomaadha. Asitti miidiyaa dhiyaattanii gaafii kanaan wajjin godhuu keessanii fi ammallee ittuma aansuudhaani biyya kana warri isin waliin jirraa isiniin jedhee gargaarsa adda addaa isiniin godhaa jirraa yaadasa biyyaatii fi yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa waa hedduu laqamtee jirti. Finfinneen marfamtee jirti jechaan dhageenya. Yeroo kanatti immoo akka Finfinnee marfamtee jirtutti hawaasni hedduu gurguraa jira. Akkasumas immoo hedduu tanaa Walloo keessatti akkasuma Wallagga keessatti rukutaan adda addaa xiyyaaraan gaggeeffamaa jira. Uummanni kun uummata Itoophiyaa uummata keessanii uummata Oromooti. Walloolleen rakkoon Oromoon qabdu ka addatti akkanatti baheetiin cafaqamu jiru maaliif? Uummatni Walloo kun maal balleessee akkanatti yeroo hunda bararraa baratti akka seerarraa dhagahaa jirrutti yeroo dheeraaf ajjeefamaa turan guyyaa takka tasgabbiidhaan jiraataa jiranii maali badiin isaanii? Tole uummanni Walloo kuni badii takka hin qabani nuti uummata Wallootii miti kan rukunne juuntatu achi keessa qubatee juuntatu iyyuu juuntaa rukutaa jirra malee uummata Walloo rukutaa hin jiru. Uummanni Walloo nu waliin jira isin wajjin hin jira jedhanii akkuma miidiyaa irratti illee yoo dhageessanii jiraattanii yaada isaanii ibsachaa turanii. Akkasuma yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu Dr. Alamuu Simee achi jiranii Dr. Alamuu Simee wajjiniin marii waan tokko godhanii jira uummanni kun jechuudha. Uummata Walloo uummata Oromooti miti kun nuti kan rukutaa jirru uummata Amaarallee miti kan rukutaa jirru. Juunta achi keessa qubatee juunta san rukutuuf jecha juunta san balleessuufidha kan nuti lolaa jirru malee uummata Wallootiin miti. Okay. Juuntaan kun maali? Juuntaan kun kan dhalataadhaan biyya kana hin ta'in ergamtee dhufte biyya kana diiguudhaaf kan deemaa jirtudha. Okay. Ergamtuudhaaf jecha mootu xiyyaarri wanti dhahaa barbaachisu ergamtu yoo ufte takka lama naamuraasa uummanni saba keessa qubatee jiru mootu uummata baay'eedha. Kanaafuu ergamtuu sanii fi poolisiin muraasni egaa waree maa xiyyaara barbaachisa? Baay'eedha. Humna keenya ol ta'e humna mootummaatii ol humna poolisii federaalaatii ol ta'e juuntaan. Egaa akkas ta'ee wanti akkanaa kun roorroon akkanaa kun seera qubattee jette hawaasa achiitiif silaa miidiyaadhaan bakka kanatti qobadha bakka kun akkana ta'uu qabdeetti himaa fi laatina firii yaada. Gaaffii mataa sin qabdeetti seera laaffisa. Hayya. Lakki uummata rukutaa hin jiru. Wayi gaaffiidha. Hayyee uummata rukutaa hin jiru dalagaan mataan baay'ee na dhukkubaa jira. Ogaadha hojii baay'ee sirrii baay'atee jira kan guyyaa hojjechaa jirtanii hawaasa Oromoo gara galata guddaa qabdanii taabii keessan uummata Oromoo gaafa hidhamtoonni isaanii dhaabatii laafanu wanta biraallee kan isin gaafatin irraanfadhe. Kan ajjeesnee kan hinee gaaffii jettan keessatti gaaffii dura kaleessa waliin dabarsine keessatti kan ajjeesne kan hinee jettan warroota hiitan kan hoo murtee irra murteessitanii jirtanii. Ammatti murtiin hin murteessine murtiin murtaa'ullee badii qaba waan ta'eef badii sanitti hin amanan waan ta'eef yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan gaaga'isa hamaa keessa galtee jirti. Asiin juuntan nu marsee jira. Asiin abaaboo shanii nu marsee jira. Kanaafiyyuu yeroo ammaa kanatti murtii isaaniif laachuun iyyuu barbaachisaas miti. Yeroo isin qabnu murtii laachuuf jechuudha. Hayyee murtii laachuun barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf akka seera addunyaatti bulti namni tokko hidhaa keessa gahee sa'a 24 keessatti murtee itti murtaa'uu qabdi. Akkasuma san immoo warroota hiitan kana itti murteessuun egaa yeroo kanatti isin hin barbaachisne akkaataa seera addunyaa irratti waliigaltee sa'a 24 keessatti murteen nam tokko hidhamee adabbiin isaa qixaatiin isaa sa'a 24 waan balleesseef achi booda murtee irratti murtaa isin sa'a 24 kanaa miti kan osoo waggaa 3 illee jira jedhan osoo waa irratti murtaahin kun immoo akkamitti achi keessa taa'u kana hawaasaa wajjin akkamitti wal fudhattanii hawaasni kun isin wajjin isin filatee isin wajjin jiraata maaliif hidhamaan isaanii murtee arganne tokko
kan du'e gumaan baafanne lama osoo kun akkana ta'u hawaasa kanarra wal qabee jiru hawaasni kun na jaallata waan gaddanii dubbii mataa nama qabdu nama kofalchiste kun garuu gadda guddaadha kanaafuu isin akkamitti hawaasa kana wajjin jiraachuu dandeessan yaani hawaasni kun na filataa jettan hawaasni kun na jaalataa jettan gaaffii kanarratti mee xiqqoosii gaaffii dhiyeessaa. Har'a beekta xiqqoo mataan na dhukkubaa oduun nama najjeesin amma naabee ani guyyaa guyyaatti waan nama najjeesin mataa sirrii nan hojjetu gaafa isin na gaafattan maal jechuudha hedduu natti ulfaatee jira waan ta'eef